dubbadhaa nuun jedhe rabbiin kenna seenaa nuun jedhan biiroo geennaan akka durii waa xabaqaa bitannaa nu gusa nuu tole ofii filannaan. Koti mandoti kabula labi wajale urka saba maduma ormole kahoran nu hatulu kadaldalate hahoru afan takka rabbinu hatasisu rabbul nuhafud rabbul nuhafud rabbul nuhafud rabbin ijarinun digin rabbin ijarinun dig asibale asibale koti mandoti kabula labi wajale urka saba maduma ormole walgayin kuni kabar baachise fi ilmaan arsisi komando sirna ifi gada ifi aada ifi توقع إبا في صدومي سديتين دورا جلابد إسيتا نديفتي واني نفج آسي واني أدانا كانت بكبكت بيوما نانو نفكيسي قدان تينا نجلا نوكتي قدان بلون هفناني سرني كينا كانت نجلا لافت أرسين سرنا قدا كيسات اللي سينا قبت برق بام بلتان مولو بام بلتان جدن namni nu qubani bullu lubaan bulla jedhe arsi nu qubani bullu lubaan bulla warri jedhe harka muraa fi harma muranii fixan ilmaan arsiiti ilmaan arsii arradhiisi baroowwan san keessatti illee seenaa qaban biyyi tun oromummaan jiraachuuf wanni isaanin godhin hin jiru baroota dheeraa isin argitan kana inni milkaa'iniif malee ilmaan arsii qabsoorraa guyyaa tokko teetteen beeytu gabrummaan naan malti jettee fudhatteen beeytu asibale warra siikooti mandooti kabula labi wajale urka saba maduma ormole manni baale manni arsii manni si komando kasirna kana keessa diddaa gabrummaatiif namni ilmi isaan du'in hin jiru namni obboleessi isaa irraan du'in hin jiru namni biyyaan bahin hin jiru akkaataan itti deemuu jiru haalli yeroon ammaa kun barbaachisu tokkoon deemuu irra tokkochummaa waan ta'eef tokkochummaan arsiin asitti dalaydatuun ammoo oromoo guutuu tokkochummaa akka ta'uuf wanni amma tokkochummaa kana barbaannuuf oromoon haa tokkoomtuuf tokkummaan ta'ennan diigaminiif baroota dheeraa waggabrummaan turre san akka isin hundi beeytanitti tokkummaa dhabnee gabroom tokkummaa argannaan hamma amma arganne kana arganne ammallee yoo taate ilmaan si koomandoo waan biraa hin barbaadan wanni arganne nu harkaan badinii dhalu wanni arganne nu harkaan badin asibale warra siikooti mandoti kabula labi wajale urka saba maduma ormole sirna bulmaata ofii uumaa waaqaatiin wal qabsiistee gumaa seera murtee qeerrichaa qeerrittii seera murtee mukaa seera murtee lafaa seera murtee bishaanii seera murtee seera kanaan itti wal bulchaa akka turte hayyoonnillee abbootiin gadaallee nutti himaa kan jiran keessa dagatnee sirni bittaa naftanyaa nu galchisiisee wallaallee
aadaa teenya gadi dhiibnee faffacaanee wal dhabnee wal bannee akka turre seenaan hin yaadata. Kana haga waggaa 2-3 hin deebisna jennee abbootiin gadaa irratti yaalaa turre. Wanna abbootiin gadaa kaleessa dalagaa turte karaa walin dhiibne sirni abbootii gadaa sirna dhugamaani duudhaaf uumaa of keessaa qabu ka dhiibbaa hin qabne ka nama tokko hin qabne ka nama tokko hin miine ka dhugaa keessatti hundaa'e gara garatti nu balleessanii nuun gamrooffachuuf nuun saamuuf nu keessa galanii biyya teenya ta aadaa guddaa fi seenaa of keessaa qabdu ta uumamaanillee waan rabbi faaye uf keessaa qabdu san gannee dagannee gargar bannee jenne hin deebisna jennee yaalaa turre nu mijaa'uu dhabee haa ta'u barteen gaddaatti deemnee gumii manguddootii abbootii gadaa hundeeffannee badhinnaan itti barsiifannaa itti deemna jennee itti jirra. Kana dursinee ammoo akkuma amma duratti asii dubbatame waan baay'ee nu jalaa badaa jira. Amma ammoo rabbillee hurrii nurraa baase qabsoon ummata miidhamee ummata cunqurfamee qeerroon gargaarsa rabbi nu gargaareen ofirraa rabbi nurraa fonqolchee diina ofirraa kuffine suni diinni nu rafee ammallee hin jiru tokko taanaa tokkummaa tan ammoo yoo walitti dhufnee wal agarree jenne irree keenya jabeeffannee itti deemna waan jedhu marii goonee marii kanaaf hayyoonni illee abbootiin amantaallee akkuma duratti keessattuu amantaaf sirni aadaa gadaa walitti bu'aa wal miidhaa waan jedhu san akka wal hin miine badhinnaan itti sagantaa qabannee wal barsiisnee walitti himnee deemuuf mariin kun nu argame yoo ta'u amma gara dhaamsa kiyyaatti as deebu wanni guddaan nurraa eeggamu. Walii dhaga'uu, walii obsuu, wal danda'uu yoo kana gadi hidda gadi dhaabannee jenne wanni takkallee wanni nu injifatullee hin jirtu. Wanni takkallee wanni kalee nu jalaa badellee wanni ammoo deebitee nu jalaa gara facaatellee yoo walii galle wanni ammoo kaleessa nu jalaa dagatamee nu abbummaa irratti dhabnee waan ofii qabnu waan ofii rabbi uumamaan nu kenneef waan ofii ammoo beekumsa ofii qabnu irratti nurraa dhaalamee jedhe san amma ammoo akka waliigalaatiin irree takkatti wal qabannee deemnu obsaan adhallee bodullee wal dhageennee marii keennallee ka fuulduraaf itti deemnullee ka fuulduraaf itti deemnullee waliigalaan wanni waliigalaan deemanii jirani ammoo namatti hin jabaattu. Afaan tokko rabbi nu godhee afaan tokko taanee akkatti deemnu kanallee walitti dhaamataa yaada kiyya gabaabsee asumatti dhaamaa ulfaadhaa horaa bulaa. Arsii baalee warra siikooti mandooti kabulaalaa fi wajaalee murtaa sabaa madda uumaa oromoolee. Nagahaan walitti dhufnee ganda nagaa keessa biyya nagaa keessatti dhufnee taa'u waan kana rabbi nuun ga'uun hin arginan jenne warri kanaaf wareegamee bilisummaa margannillee nageenya margannillee tokkummaa keenya ka amma hin ijaarannaa itti cimsanna jennu kanallee warri itti wareegamee lubbuu isaaniin itti dhabanillee wama amma nu arganne kana akka ummanni keenya argamuuf ka lubbuu isaa wareegellee lubbuu isaa ta deebii hin qabne ta bakka bu'aa hin qabne kenne warri qaama ofii itti dhabellee isimatanaaf dhabe warri biyyaatti ba'ellee isimatanaaf dhabe warri biyya kana keessatti hidhamee hidhaa keessatti illee daranamaa ture isin kanaaf dhabe kun har'a sadarkaa kanaan kan nu ga'e inni duraa rabbii keenyatu kanaan nu ga'e rabbii keenya galanne haa ga'u alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ittaan suudhaan qabsaa'ota wareegamtoota ilmaan Oromoo warra lubbuu isaanii dhaban nu ka jennu akka ufii beennutti ummata san ka rabbitti amane warra jannataa rabbi isaan haa taasisu yoom kamuu isaan hin dagannu seenaan illee isaan hin dagatu kaan illee seenaan isaan haa yaadatu kaadhallee du'aa jiru hin jira dhimma kanaaf
kaadhallee miidhamaa jiru hin jira isaanillee kadhiyoo makana wareegamaa jirullee hin jira isaanillee kanurraa darban jechuudha hin dagannu seenaan isaan yaadatu rabbiin warra jannataallee isaan taasisuu jenna Arsibale warra siikooti mandooti kabulaataa fi wajaalee murkaa sabaa madda uumaa oromoolee. Sikkooman sirri bulchiinsisaa odaa roobaa ture. Odaa roobaa jala dhaddacha 20 waa beekamana 9 gama 11 ture Baaleen keessa sirna gadaa yoo jennu sirna gadaa irratti onni antiqqoo si jedhu barbaade sirni gadaa sirna bulchiinsati. Sirna bulchiinsati. Gada jechuun sirna ittiin bulmaata saba Oromooti. Gada jechuun namicha sirna sana harkaabu. Gada jechuun madda dimokiraasiiti. Kanaa hubannu. Sirni gadaa sirna amantaallee nu harkaa balleessuun akka amma isaan jedhani waan balleessuun qabu. Waan taa'ee namni muratee murtii ittiin bulmaataa lafa kaatee lafaa qabu sirnicha sirni gadaa jechuudha. Garagara wanni nu facaase tokko amantaa fakkeesse aadaan kun gada amantaa nu harkaa balleessuu dinnaa jedhee tokko maal ta'e naadhee facaan. Wanni amantaallee nu harkaa tuqu hin jiru wanni kana sababatee garagara nu baasu hin jiru sun achitti. Gadaan sirna ittiin bulmaatan heera keessaa seeran madda seera keessaa murtiin madda murtii keessaa hogiin madda hogii keessaa hujan madda. Tartiiba Oromoon sirna ittiin bulmaataa baafattee lafaa qabdii ture. Heerri kawaan uumamaan kennu heera yoo jennu akka Itoophiyaatti namni tokko du'e amma nama awwaalaa jechuun uumamaan jira awwaalu. Bifti itti awwaalan garagara Islaamaa Kiristaanni garagara yoo awwaale seera jaraan. Seera garagara malee heerri tokkocha uumamaan kan jiru san. Oromoon kenna lafa kaleessa lafa qaba. Namni lafa hin qabne lafa hin qabu. Yoo lafa kenna sikkoo mandollee daarii beeknu. Odaa shan jala qabdi bulti Oromoon Arsiin sadiin sikkoo mandoo manna odaa roobaa jala. Fincaan Tuulama sadiini odaa nabee jala. Odaa nabeetiif odaa roobaa daariin laga Hawaash. Harar Arfan qalloo odaa bultum jala. Harar Arfan qalloo odaa bultum jala. Odoonni kun daarii wal daangessu qabu. Booranaa Gujiin odaa mormori. Ilmaan Maccaa odaa hullee yookaan odaa bisilkaa jedhan isa jala bulaa ture. Amma onni tokko kan hungalintu jira. Odaa keenya jalatti abbaan eenyu sikkuma amantu. Warra siikooti mandooti kabulaataa fi wajaalee murkaa sabaa madda uumaa oromoolee. Sirna gaafa tumattu Arsiin waliigala Oromoo yoo tuman odaa roobaa jalatti tumaa turan hangafni odaa roobaati. Odaa roobaa jala waajjira lama jira. Waajjira waliigala Oromoo odaa shananuu ka hoggan odaa roobaati. Deebi'ee isa jalatti immoo sikkoo mandoo isa jala bulaa ture odaa roobaa kana jalatti bule. Abbaan isaa odaa roobaa kana jala. Odaa roobaa dhaddacha 20. Gamana salgan gamana dhaddacha qixiibeti hoogganaan yookaan akka dhaddachi naannaa qixiibe ture. Sirni malkaa uumee isaa laga Hawaashiyaa sirna odaa eenyuti odaa roobaati. Sirna odaa roobaa keessa Arsiin gadaa qabdee gadaa qaba. Birma Jibiltuu Mooraa Tabaaraa Roobalee gadaa shanuu tartiiban qaba. Kan beennetu gadaa waan hin qabne se'a. Luka godhatanii luka Sidaamaan ta'an amaamaa kuffiyyaa godhan Arabaan Oromoo natsa. Oromoo jechuun dhiiga. Oromummaan dhiiga. Amantaan kan abbaati. Oromummaan dhiiga. Dhiigoma kana qayyaruun jijjiiruu yookaan hin danda'an. Araba ta'uu hin danda'u. Amantaa waan fedhen ta'a Kiristaanan ta'a Islaaman ta'a. Oromummaan dhiigummaan narraan baatu. Dhiigummaa ta'e na tanaa beeknu.
dhiigummaa yoo been dhiinni kiyya maali yoo jedhe oromummaan kun oromummaa amma gisee mirgi kennamee waa marti qajeel dubbadhaa nuun jedhe rabbiin kenna seenaa nuun jedhan biiroo geennaan akka durii waa xabaqaa bitannaa nugusa nuu tole ofii filannaan. jijjiirama amma dhufe kana keessaallee waan argachuu qabnu waan irratti hojjechuu qabnu waan gargaarus addaan baafannee mirga dimokiraasiidhaaf bulchiinsa gaariidhaaf bakka bu'aa ofii argachuudhaaf falmachuun dirqamuma yeroon gaafatu jechuudha. Kanaaf wanti waltajjiin kun irratti xiyyeeffachuu qabu Oromoo ammaachi rasaasni kamiyyuu kuffisuu hin danda'u. Bombiin guddaan nu kuffisu tokko garuu hin jira. Bombiin sun tokkummaa dhabuudha. Therefore akka Oromootti tokkummaa qabaachuu qabna. Akka Arsoomaatti tokkummaa qabaachuu qabna. Akka Sikkoo Mandootti tokkummaa qabaachuu qabna. Deemee wanni barbaadamu uummanni Oromoodhaan mirga isaa akka argatu, dimokiraasii isaa akka gonfatu, bulchiinsa gaarii akka argatuuf, abbummaa qabeenyaa isaa akka mirkaneeffatuuf waan ta'eef namni kana qabatee deemu hundinuu eessaa haa dhufu eessaa Oromoo taanaan nama biroos taanaan kan keenyaa jechuudha. Kana jala murree ibsaa. Waa'ee tokkummaa irratti gonkumaa yaa'ii wayituu hin qabu. Tokkummaan barbaachisaadha. Yoo tokko ta'uu baanne hin diigamnaa jechuudha. Yoo tokko taane ni ijaaramna. Kanaafuu kana irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Ijaaramuun, neetwoorkii qabaachuun, wal dhageeffachuun, walitti deddeebi'anii haasa'uun, waliin mari'achuun waan badii qabu hin fakkaatu. Wanni badii qabu gandummaa fi iddoo keessa deddeemuudha. Kun dhabamuu qaba jechuudha. Hunda caalaa waa'ee naannoo keenyaa nagummaa isaa, jireenya isaa Oromiyaa akka Oromiyaatti eeguun dirqamuma keenyaa jechuudha. Abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo irratti qabsaa paartilee siyaasaa walitti fida Oromoo tokkoomsaa isiniin jedha. Galatooma. Dhugaan barbaachisaadha. Nuti hawaasa dhugaan wajji deemu yoo taane dhugaa irratti yoo hundooynee deemne gaara jiisina waan amma haasawa dheeraa haasawame kana hundaa'u firee itti godhuu dandeenya. If keessatti dhugaa ijaaruu danda'uu qabna. Dhugaan haqiiqaa jedhamti. Haqiiqaan tun daqiiqaa jedhamti. Waan akkaan xiqqaa kan mul'anne waan bu'aan isaa akkaan guddaati. Hedduun namaa sagantaa jireenya isaa keessatti waan deemuuf kan beeyne, sagantaa isaa kan beeyne, adeemsa isaa huji'ee deemuu malee kan hubanne tahee waan mul'atuuf dhugaa nu barbaachisaa. Dhugaa manaan, ollaadhaan, firaan hundi keenya wal jabeessuudha, kan wal jaalachuudha, kan waliif quuqamuudha, wal beekuu qofa osoo hin taane waliif beekuu kan keessaa qabu jireenya akkasii jiraachuu nurraa eegama tokkummaa ijaaruuf.